Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbeeti. Yoobsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Egaa barnoota sirna gadaa kutaa ja'affaa boqonnaa ja'affaa waaqeffannaa kan jedhu kan waliin laalutaa jechuudha. Egaa kutaa shanaffaa keessatti waa'ee gogeessa gadaa kan jedhu waliin laalle gogeessa gadaa keessatti sadarkaawwan gogeessi gadaa tokko keessa darbuu qabuu fi sirnoota inni raawwachuu qabu kan waliin ilaalledha jechuudha. Har'a immoo mata duree waaqeffannaa jedhu boqonnaa ja'affaa kutaa ja'affaa yookiin barannoo ja'affaa kan waliin ilaallutaa jechuudha. Egaa maalummaa waaqeffannaa. Waaqeffannaa jechuun akka sirna gadaa Oromootti maal jechuudha? Yookiin maalummaan waaqeffannaa maalii isa jedhu kan ilaallutaa jechuudha. Waaqeffannaan amantii ganamaa uummata Oromooti. Waaqeffannaan waaqa tokkicha ofitti aanfachuu yookiin uumama uume uumamtoota yookiin immoo kan uumaman kan uumuu hin dandeenye isa uume tokkicha jechuutiin kan inni waaqeffatu waaqeffannaa jedhama. Waaqeffannaan amantii ganamaa uummata Oromooti. Waaqeffannaan waaqa tokkicha ofitti aanfachuu fi dhugeeffachuudha. Kana jechuun olaantummaa guddummaa qulqullummaa waaqa tokkichaa amanuun fudhachuu jechuudha. Waaqeffannaa jechuun fudhachuu qulqullummaa guddummaa olaantummaa uumaa agarsiisuu jechuudha. Akkasuma waan hojjetan hunda akkaataa heeraa seeraa mataasaa dandeetti yeroo hojjetan waaqa uumaatu hojjechuu danda'a. Waa hundayyuu harka isaa jira. Kennaan kan isaati jedhanii amanuu jechuudha. Kanaaf heera waaqa qofaan raawwachuu jechuudha. Seerri kamiyyuu kan waaqaati. Heerri kamiyyuu yookiin ittiin bulmaanni sirna kana keessa jiraatu heera waaqaa qofaan raawwachuudhaan kunis waan inni hojjaadha jedhee hojjechuu fi heera isaa hordofuu dabalataa jechuudha. Inni kun waaqeffannaa jedhama. Waaqeffannaan amantii dhuunfaati yoo hin taane amantii waliigalaa jechuudha. Waaqeffannaan madda gaarummaa kan amallii fi naamusni dhala namaa ittiin qajeelu amantaa yookiin immoo waaqeffannaa jedhama. Waaqeffannaan kan nama hundaaf kennamu, kan namni hunda hirmaatu, kan namni hunda waaqa uumaa ofitti aansuutiin olaantummaa, guddummaa, qajeelummaa fi dhugoonfachuutiin ittiin qajeelfamu waaqeffannaa jedhama. Dhugeeffanni kunis immoo heera uumaa fi seera uumamaa beekanii humnaaf dandeettii waaqaatiin maal gochuudha? Amanuu jechuudha. Akkasuma heera itti amanuu fi qajeelamuun dhugaa isaa hordofuudha jechuudha. Dhugaa fi hojii waaqaa hubachuuf immoo safuu waaqaa lafaa eeguu fi gochaa fi kennaa isaa galateeffachuu irraa jalqabaa jechuudha. Kennaa isaa eeguu yookiin galateeffachuu kan inni irraa jalqabu kunis kennaawwan waaqni maal hojjechuu danda'a? Waaqni maal hin dandeenye isa jedha addaan baasu jechuudha. Waaqni lafa kanarraatti waan hojjechuu hin dandeenye akka hin jirre beeknee waa hunda isa duwwaatu hojjechuu danda'a. Waan inni hojjechuu hin dandeenyes hin jiru jennee kan nuti amannu waaqeffannaa jedhama. Sababni isaa safuu waaqaa eeguudha. Safuu lafaa eeguudha. Gochaa fi kennaa isaa maal gochuudha? Galateeffachuudhaan waaqeffannaa jedhama. Waaqeffannaan amantii nama dhuunfaa osoo hin taane amantii waliigalaa, amantii saba hundaa ta'e kan tajaajiludha jechuudha. Inni kan biraan hordoftoonni amantii waaqeffannaa waaqeffattoota jedhamu. Isaan immoo warreen amantii godhatanitti amanan immoo waaqeffattoota jedhamu. Waaqeffannaa kan waliigalaa yeroo ta'u, warreen amantichatti waaqeffatan immoo waaqeffattoota jedhamu. Waliigalli waaqeffannaan amantii waliigalaa yeroo ta'u, warreen amantii waaqeffannaa waaqeffatan immoo waaqeffattoota jedhamu. Waaqeffattoonni heera waaqaatiin qajeelfamu, kabajaa fi jaalala namaaf qabu, waan haaraa, waan hamaa fi jibbamaa irraa ni fagaatu. Akkasuma soba, cubbuu, hamii, hannaa fi kanneen kana fakkaatan hin hojjetan. Kana malees safuu, ooda, duudhaa, aadaa waaqeffannaa maal godhu? Eeganii jiraatu jechuudha. Kanaafuu namni waaqeffannaan bulu dhugaa kan dubbatuu fi kan hojjetu jedhamee nama beekamudha jechuudha. Maleessa amantii yookiin immoo qofaatti amantiif amanuu isa jedhu sana adda baasuu dadhabuutiin ani waaqeffataadha, ani
amantii akkasiin qabaadha isa jedhanii ittiin wal lolan miti jechuudha. Namni amantii waaqeffataadha jedhamu tokko nama safuuf safeeffannaa waaqaatiin buluudha jechuudha. Waaqeffannaan dhugeeffata dhugaa waaqaa fi seera uumamaati jechuudha. Isaatiin kan bulan dhugummaa isaa kan amananii jechuudha. Dhugummaa sana amanuutiin kan dhugeeffatanidha jechuudha. Kan dhugaa taasifatanii jiraatanidha malee kan jetteedhaan osoo hin taane yookiin immoo barteedhaan itti waaqeffatan miti jechuudha. Akkasuma waaqeffannaan daandii adeemsa karaa nagaa fi dhugaati. Oromoon dhugaan ilmoo waaqaati jedhee amana waan ta'eef waaqeffataan yookiin waaqeffannaanis ilmoo waaqaati jedhamee jira jechuudha. Waaqeffattoonni immoo amantii keenya jedhaniitu itti amanuu jechuudha. Kana jechuun immoo waaqni ilmoo qabaa jechuu otoo hin taane dhugaan waan guddaa ta'uu ibsuuf waan kana ta'eef jiruuf jireenya isaanii keessatti maal ta'a? Dhugaan akka ilmoo waaqaa yookiin nama qulqulluu nama kabajamaarraa waan uumame waan dhalate ta'eetu akkam beekamudha jechuudha. Kanaafuu dhugaa hojjetu akkasuma dhugaan ni qallatti malee hin cittu. Dhugaan ni qallatti malee hin cittu kan jedhus akkasuma akkuma dhugaan ilmoo waaqaatti jedhamee itti amanamudha jechuudha. Dhugaan maal hin qabaattu jechuudha. Iddoo dhugaan qabdu ibsaa yookiin dhugaan hin jirre nageenyi hin jiraatu. Yoo ifni bakka hin jirre tokko dukkana duwwaa jira waan ta'eef jechuudha. Bakka dhugaan hin jirres rakkinni nagaan hin jiraatu waan ta'eef dhugaan ilmoo waaqaati. Akkasuma bakka dhugaan ni qallatti malee hin cittu jedheetu kan inni itti amanudha jechuudha. Kanaaf amantii waaqeffannaa fi waaqeffataan garaagarummaan isaa kanadha jechuudha. Waaqeffannaan dhugaa dubbachuuf dhugaaf jiraachuudha. Oromoonis immoo kanaan kan inni beekamu dhugaaf dhugummaa kabajaaf jaalalaan kan inni waliin jiraatudha jechuudha. Akka dhugeeffannaa waaqeffannaatti immoo waaqni dhiibbaa kamirraayyuu bilisa kan ta'e waaqni lamas namas miti jedhamee amanamaa jechuudha. Kana jechuun immoo waaqni tokkicha dandeettii fi beekumsa isaatiin waa hunda raawwatudha. Kana malees bifaanis maal akka fakkaatu eenyullee arguus beekuus kan hin dandeenye kan hin beekamne jechuudha. Beekuus hin danda'amu. Oromoon gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa jedhee maal godha jechuudha eebbifataa jechuudha. Gurraacha garaa garbaa jechuun garaan garbaa asii gadi fagoodha. Keessi isaas immoo asii gadi ilaalame waan keessa jiru hin beekamu. Sababni isaa gurraacha waan ta'eef waan keessa jiru jala isaa jiru hin mul'atu. Garaan waaqnis immoo jiraachuusaa jira waaqni hafuura namatti uumee jiraachuusaatti beekama malee waaqni maal akka fakkaatu eessa akka jiraatu bifa akkamii akka qabaatu namni beeku hin jiru jechuudha. Kanaaf tokkicha maqaa dhibbaa tokkoon isaayyuu qofaansaa maqaa dhibbaa ol waaqa qabaachuu danda'u. Leemmoo garaa taliilaa. Leemmoo garaa taliilaa jechuun kabajaa yookiin immoo waan nama qabbaneessu waan nama diilalla namatti tolu ta'ee kan argamu kan mul'achuu danda'udha malee kan qaqqabannee yookiin tuttuqnee arguu hin dandeenye waan ta'eef akka ittiin eebbifataa jechuudha. Tokkicha maqaa dhibbaa kan jedhu waaqa bifa kennuu osoo hin taane waaqni qulqulluu ta'uu kan ibsu yoo ta'u garaa garbaa inni jedhus immoo akkuma jalqaba jedhe tokkicha garaa dhibbaa garaa garbaa jechuun immoo waaqni waan hunda waan danda'u garaa bal'eessa ta'uu ibsa. Kunis waaqni garaa laafessa ta'uu isaa argisiisa. Waaqeffattoonni waan hunda kan of harkaa qabu waaqa jedhanii immoo amanuu isaanii irraa kan ka'e waaqeffattoota jedhamu. Akkasuma kan namaaf kennu waaqa, kan nama dhorkatus waaqa, kan kennee yoo fedhe fudhatus waaqa jedhamee immoo kan amanamudha jechuudha. Waaqni garaa laafessa, garaa bal'eessa, waaqni garaa lafaa dhisiisee kan bariisise samii utubaa malee kan dhaabe lafa dhisaa malee kan diriirse waaqa qofaadha yookiin immoo dandeettii akkasii kan qabaatu uumamni kamiyyuu kan gochuu hin dandeenye kan waaqni qofti raawwachuu danda'u waan ta'eef kanaaf waaqni garaa laafessaa waaqa garaa bal'eessaa jedhameetu kan inni ittiin beeku yookiin kan inni ittiin kabaju ta'eetu kan tajaajiludha jechuudha. Kanaaf waaqeffattoonni lafa dhisaa malee diriiree kan jedhu lafti eenyu yoo ta'u hin diriirsiin ofiisaadhaan kan diriiree jiru. Waaqni beekaa caalu madda uumamaati. Aangoo qabeessa waan hundumaa ta'uu isaatiin kan inni ittiin beekamu jechuudha. Kanaaf waaqni kan inni haala kanaan waaqeffatamu yookiin kan inni kabajamu ta'eetu beekamaa jechuudha. Eenyu biratti waaqeffannaa kan jedhamu keessattii fi waaqeffattoota jedhanii warra amantaa keenya jedhanii waaqeffattoonni itti amanan keessatti jechuudha. Duudhaalee waaqeffannaa keessatti immoo argaman bu'uura amantichaatti immoo maaltudha? Duudhaaleen kun immoo
hordoftoota waaqeffannaa biratti qajeeltoo. Qajeeltoo maaliitii? Qajeeltoo jiruuf jireenya isaanii. Oromoonnis duudhaa kana fakkeenyummaa taasifachuun nama kijibuu fi dabaa hojjetu ni balaaleffataa jechuudha. Maaliif waaqa uumamaa jedhee waan kadhatee jalqabuufi jechuudha. Kanaaf seera mataasaa danda'e qabaateetu ittiin bula, ittiin walis bulchaa ture, ittiin safuuf safeeffannaas eegaa kan turedha jechuudha. Yeroo ammaa kana haala adda addaatiin waaqeffannaan amantii godhamee yookiin immoo waaqeffannaan amantii kootii warreen jedhan jiru. Waaqeffannaa amantii osoo hin taane waaqeffattootatu amantiidha. Waaqeffattoonni amantiidha. Waaqeffannaan garuu ittiin bulmaata saba Oromoo hundaati jechuudha. Waaqa garaa gurraachaa jedhamee kan inni ittiin beekamu, kan illee immoo garaa taliilaa jedhee waaqni ilmoo dhugaan ilmoo waaqaatii kan jedhee inni itti amanu. Kanaaf inni sun waaqeffannaa jedhama malee waaqeffattaa warra jedhaman miti jechuudha. Waaqeffattoonni haala adda addaatiin amantii godhatanii warra itti amananidha jechuudha. Akkasuma waaqa tokkicha ofitti amanfachuu fi dhugeeffachuu olaantummaa, guddummaa, qulqullummaa waaqaa tokkicha amanuudhaaf fudhachuu, waan hojjetan hunda akkaataa heera waaqa qofaan raawwachuudhaaf illee waaqeffattoonnis duudhaalee kanneen kan qaama jiruuf jireenya isaanii taasifatanii ittiin jiraatan keessaa immoo isa duraa ta'etu tajaajilaa jechuudha. Kanaaf waaqeffannaa fi waaqeffataan garaagarummaan isaa waaqeffataa jechuun warreen amantaa godhatanii waaqeffattoota jedhamanidha. Waaqeffannaan garuu ittiin bulmaata seeraaf heera waaqaa uumama hunda uumee olaantummaa, guddummaa, qulqullummaa waaqaa jedhanii warra amananii fi amantii osoo hin taane ittiin bulmaata seera amantaa, seera heera hundaa kabajuu isaan dandeessisu godhachuutiin kan uummanni Oromoo yookiin uummanni damee Kush hundi ittiin buluu fi ittiin wal tajaajilaa ture ta'uutiin kan tajaajiludha jechuudha. Boqonnaa ja'affaa waaqeffannaa barannoo ja'affaa kana fakkaataa. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Galatoomaa, ulfaadha.